isiniif haa ta'u faamilii keenya akkam jirtu fayyaa keessanii nuti baay'ee nagaa keenyadha waaqayyoof haa galatu. Yaa har'asii haaluma na argaa jirtan kanaanii namummaa gostee sagalee gostee qawadhee dhufeetiin jira. Yaa haalli itti jiru viidiyoo kan na hojjechiisu hin jirru turree xiqqoo waan na dhukkubee fi garuu immoo viidiyoo addaan kutuu hin barbaanne jechuudha. Sanaatiin qabame sin jalaas baduu sin sakkina jalaa baddan hin barbaadu. Kanaaf deebi'ee dhufeetiin jira. Warri naaf kadhattanii warri kaleessa Asteer viidiyoo hojjetti jalatti marqaa marqii shorbaa hojjedhu aachaa maal godhi jettanii yaadni keessan hundumti isaa nu qaqqabee jira. Galatooma ulfaadhaachaa gara viidiyoo har'aatti yeroo isin darbu immoo gaaffiidhaadhas kanan irratti hagan beekuu fi hagan argee hagan agalee isin deebisuu barbaadu. Innis immoo gaaffiin keessan maal ture? Tokkoffaa irratti viidiyoon kaleessa malee dheengadda hojjedhe waa'ee hojii uummachuu yookaan immoo hojii suuqii hojjechuutiin wal qabatee obboleettiin tokko birrii 800 qaba kan jette sanarratti garaa nan geenye sanarra deebi'uudhaaf lammaffaa irratti immoo eeyyama daldalaa akkamittiin xumuratti kan jedhu. Inni sadaffaan gaaffii isin na gaafattanii warra mana kiraayii utuu mana kiraayii fuunee hojii jalqabni akkamii haallettiin gara sanatti deemanii hojii uummachuu danda'anii naan jettanii turtanii jechuudha. Gaaffiin keessan kanadha. Yaa mana karaaraatti waan ta'eef sagalee dhaga'ama. Amma immoo saareetu dutaa irraa isa kanaaf immoo na of kolchaa jecha jalqaba irratti waa'ee eeyyama daldalaa akkamitti xumuratti akkamitti baafamuu danda'a meeqa fixxee kan jedhu sanarraan isinii deebisa. Itti aansees immoo gaaffii xaaranii jiran gaggabaabseetiin isinii deebisa jechuudha. Jalqabee addaan kutee daqiiqa 2 dhaabadhe namatti socho'aa jira namatti hin tolu. Innaa gara gaaffiif deebii keenyatti yeroo isinii deebi'u jalqaba kana isinii deebisuu barbaadu waa'ee eeyyama daldalaa sana akkamitti baafattee meeqa kaffaltee isa jedhu sanarraati kanan ka'uu barbaadu waan qabatamaa isinitti immoo jechuudha. Isinis immoo akka beektaniif akka hubattanitti eeyyama daldalaa baafachuun maallaqallee nama barbaachisa. Piroosesii illee ni qaba. Akka duraayyuu miti amma kanaan dura daldaltoonni warri hojii uummatanii hojjetan otoo hojjechaa jiranii adeemsa keessadha kan isaanii eeyyama daldalaa baafatan jechuudha. Amma garuu hojii tokkotti galu hojiin kee xiqqaatee guddatee ala ta'e keessa ta'e maal waan barbaade yoo ta'e jalqaba beektee eeyyama daldalaa kee erga baafattee harka keetti galfattee booda gara hojiitti seenuu dandeessa jechuudha. Anis immoo eeyyamni daldalaa akka baafamuu qabu na beeke dura maallaqa isaallee itti yaadee kun immoo isaan na barbaachisa lafa kaawwadheetiin wacii hundumaa qofaatti lafa kaawwadheen dhufeen maaliif as yeroon dhufu walna jalaa rukutee maallaqittiin ittiin hojii ittiin jalqabuuf ka'e kun akka narraa hin rukutamne yookaan akka dhumne iddootti immoo namatu dhufaayyuutiin gara gabaatti deebi'a. Achitti itti yaaddanii waan hojjettan akkamittiin akka jalqabdan hojii isin hojjettan maal akka ta'e sammuun keessan kan irratti isiniif eeyyamamaa ta'u adda baafattanii maallaqa isaa qofaatti baastanii xiqqaates guddates hin dhuftan taanaan asitti waan meeqatu namarraa dha'a jechuudha saantima san. Kanaaf ani wacii hundumaa qofaatti qucci godhadheetiin dhufe yeroo dura innaa kan eeyyamaa sanallee addatti kaawwadheetiin dhufe isiniin jechuuti barbaadeeni dhufee garuu ji'a tokkoo fi waan ta'e akkasii booda dafee hojii jalqabuu barbaade baay'ee ariifadhe. Sababni isaa sammuu koofillee qarshii sanallee waan meeqa mana keessa balleessuu dandeenya waan meeqatu jira bakka waan meeqatu jiranna of eeggannoo xinniqqaaqiitiin gara hojii sanaatti galuu waan hin barbaadeef እንደው yeroo hojii sana jalqabuuf jedhee qooyi xiqqoo ishee tasgabbaa'ee qilleensa fudhumaa xariifattaa mana kiraa fuutee isa kamtu sitti qoxxira minaamin naan jedhee ture gammee ani garuu waan hin beekuun beekaayyuun ariifachiise yeroo sana hojii jalqabuutti seenee jechuudha. Kana jechuun egaa eeyyamni sun hin baane innillee eeyyamni si barbaachisa naan jedhee ture. Garuu ani jalqaba sana eeyyama sana baasuutti hin ariifanne ofii kollee bakka tokko deemee wantoota tokko si sirreeffachuuf natti ulfaataa qofaan ta'ee safara biyyallee beeku isiniin jedhee viidiyoo hojjedheera har'a deddeebi'ee jechuudha. Achiin booddee hojii kunan jalqabee gad tokko hidhee akkamittiin akkan eeyyama baase isinitti himuufi waan sirrii qabatamaa ta'e waciisaa gabiisaa piroosesii eessa akka ta'e hundumaa jechuudha. Achi waaqayyoon gargaare hojii kunan jalqabe ji'a 3-4 akkas hojjedhee booddee mana akkasichaa jiru. Garuu sana jidduutti yeroo eeyyama naan jedhee ture garuu baafatta bakka qo'ee inni sura sana baay'ee biisii ture
ana gas marattu qumna garatti hin qabne yemichi akka seerri haaraan bahee jechuudha. Dura daldaltoonni hojii kamuu qabaatan otoo hojjetanii adeemsa keessadha kan baafatan. Amma garuu hojiitti seenuudhaaf jalqaba eeyyama kee harka kee galfachuudha qabda. Seera amma bahee jiru keessa seerasi wansi bira darban ilaalcha isaansii godhan tokko hin jiru. Achittuun akka jedhu guyyaa tokko dhufanii muka mukukkulanaan hin jenne na dhagaa sinan dhagaa walaa dhageenyu wanti jedhame hin jiru. Akkuma seenaniin dhufanii cufanii jechuudha. Saamsameera jedhanii naannoo sa'aatii 4 ganama keessa na jalaa cufanii viidiyoo roomii kan addaan gurgurtaa jira seetan. Innaa gaafa sana isaan gaafa dhufanii cufanii ganama sa'aatii 4 irratti cufan achiin booddee nam bilbile jechuudha. Gammeen bakka hojii jiratti bilbile sa'aatii 7tti manaa bahee gaafuma sana gaafuma cufame sana sa'aatii 7tti manaa bahee bakka inni deeminaan jedhe hundumaa inni bilbilaan na hordofee ani immoo nan deemee jechuudha. As kanatti wanti isin beekuuf hubachuu qabdan karaa nani bahirra kana karaa nani eeyyama baafadhe kana isiniif bahuu dhiisuu yookaan argachuu dhabuu dhiisuu dandeessu. Biyya kana keessatti maallaqa qabaachuunis nama qabaachuunis baay'ee tokko nama fayyada. Ani sababa inni achi keessaa wajjira galii kana sana keessaati jalqabaa kaasee gadhumaatti warra achi keessa jira waan beekuuf guyyuma narratti cufame sana baheetiin bakka inni dhaqinaan jedhe namoonni bira deeminaan jedhe hundumaa bira deeme guyyuma sana naa baasanii naa xumuranii galgalaa'ee iddoo isaan harka kootti natti kennuuf jedhan sanatti wanti piriintii gochuuf jedhanii irratti ibsaan hin badee naan galechuudha dhiise. Gaafa sana kana fudhee galuu qabu sababa ibsaatti naan galechuudha. Asumatti naa xumuraniitiin fudhadheetii gale birrii meeqa akka kaffalamee maal akka ta'e jalqabarraa kaasee eeyyamni daldalaa eessatti akka bu'u eessa akka deemuu qabdan maal akka gochuu qabdan baasiin jalqabaan hidhumaa akkamitti akka harka ofii galfatan isa gaafadheetiin isa wajjin viidiyoo isinii hojjedha jechuudha. Malee ofii koo piroosisii namni arge siqaa'ee namni arge ji'a tokko ji'a lama namni marmaaree hin argatiin suuqiin akka jirutti ashagamee kan ture meeqatu jira jechuudha. Ani garuu sababa inni nama beekutti ani immoo karaa isaatiin gargaarsa naa godhanii eeyyama sana dhafanii naa kennanii suuqiin guyyaa tokko bulee gaafa lammaffaasaa banamee jechuudha. Innaa kanaafuu eeyyama daldalaa baafachuuf 5,000 baasii 10,000 baasii asan dhaqeetu isiniin jedhe tasumaa wanta dhugaa irraa fagaate isinitti mun barbaadu maaliif isin ani immoo isin waan ta'eef bakka keessan anis nan jira naan ture waan ta'eef waan sobaa isinitti immoo hin barbaadu jechuudha. Yoomiyyuu gabaabumatti eeyyamni daldalaa tokko irraa kaasee piroosisii akkamii akka qabu baasii akkamii akka qabu isa akka deemanii akkamitti akka xumuramu isiniin hojjedha jechuudha. Nama sana beekuu irratti malee suni mudannoon achi keessa jiru suni meeqatu achitti aarii nyaara guuree bakka suuqiin jalaa cufamee achitti burjaachanii dhaabatan hiriira isaa rabbi isinitti ergiinsuma gaafasiisan jechuudha. Ani garuu hiriirallee hin hanne bakka na waamuu na seenee waan godhinaan jedhan achi keessatti mallatteessuu waan isaan na gaafatan deebisu. Kanaan alatti aariif xaarii tokko otoo hin ergiin eeyyamni daldalaa koo sababa abbaa manaa koo yookaan immoo sababa gammeen nama beekuu fi keessumaa immoo dubartiin tokko akkam akka taate jechuudha. Dura suuqiin akkaan isaa ta'ee bakka hojiitti wal beeku malee mana walii kan hin beekne baay'ee kan walitti dhufan gwaardinyaa baay'ee qaba. Mana isaa immoo kan hin beekne jechuudha. Akkanaadha manaa isaa ta'e suuqiin akkan isaa ta'e manni akkan isaa ta'e illee kan hin beekne erga suuqii cufanii booda kan dhaga'anii namni bakka bakkatti wal fayyadu uleetaa walirraa qabu walirraa qabu qabamu jira mitiire dubartiin tokko baay'ee tokko gaddite baqa baay'ee tokko fitinaa jette isa kana keessa deebi'ee icciitii namaa siniin naasa'u sinii galee walumaa gala isaatti sababa deeggarsa namaatiin karaa isa beekaniitiin ani immoo carraa sanatti fayyadamee kana qabaachuun kooyyuu carraa isa qabaachuun kooyyuu ana baay'ee na fayyadeetiin eeyyama kana harka koo galfadhe. Kanaaf waa'ee eeyyamaa irratti irran isinii deebi'a sirrii isaa qabatamaa meeqaan akka boosatti akka jalqabamu xumurrii fi dhumni isaa sakatee viidiyoo biraatiinidha. Kanan isinitti ammaaf garuu ani sababa amma isiniin jedhe kanaatiin eeyyama koo baafadhee fataa sanaa jedhee sodaa tokko bir'uu tokko maleetiin hojjetachaati jira hojii koo jechuudha. Dhimma eeyyamaa wal qabate kana fakkaata. Gara ishee obboleettii birrii 800 qaba.
galii maaluma hojjechuun qabaa jette. Sirrii kuma 800 fi kan ishee fakkaatan immoo sirriitti dhaggeeffadhaa jechuudha. Giiftii koo ani jalqaba roon ka'ee barri amma kanaan qabu sinin jedheera. Xiqqoo ishee kan abdiin nattooree oolan marrachaa jirti. Kan mooraalii nattoorii anatti maallaqa guddaa qabaadheetiin galeettiin hojii jalqabaa sana otoo hin taane mana keessatti hojjedhu kiraayii malee ta'uusaa akkasumallee dura dabarsee qopheeffadhee lafa kaawwachuu koo qofatu akkan ofitti amanamummaa godhadhee achi ka'ee galu na taasise malee maallaqa hin qabu jechuudha. Baay'ee xiqqoo ture maallaqa nani qabadheetii dhufe. Innaa har'a garuu waaqaaf haa galatu ittiin jalqabeetiin jira. Akkuma isiniin jedhe itti babal'isaa fuulduratti illee yoo inni na gargaare waaqayyo na gargaare meeshaa dabalii kan kanaan itti guutuuf karooran qaba kanan isiniin jedhe jechuudha. Innaa haati birrii 800 qabdu birrii guddaa qabda. Akka kootti yeroon of ilaalu jechuudha. Birrii guddaa qabda. Dhuftee illee mana kireessitee yoo hojjechuudhaaf jette ta'e kan mana kiraa wajjiniinis xiqqoo waliin isinii qabsiisa. Jalqaba akkuma isinuu namoonni tokko koomentii irratti jettanii hojjechuudhaaf bakki hojiitti hojjetan sun bakki jireenyaa murteessaadha. Sim jedhaniima waan fedhii hojii qabaniin michuu fi bakki illee filatamaa ta'uuf murteessaa ta'uu qaba. Akkasumas immoo fedhii fi ofitti amanamummaa isin qabdan waliin wal qabataa jechuudha. Amma qarshii 800 kana qabda fidattee dhuftee manni kan kee miti mana kireessita yoo ta'e manni kiraan egaa in ulfaata. Isa kana jala murii isinitti manni waa'ee jireenya qaala'insa biyya keessaan ulfaata wayyoo na gubina labaxee na rarraase na kukkutee sana haasa'u hin jaalladhu. Garuu bakka bakkatti jala muranii walitti hubanii wal hubachiisanii dhugaa jiru sana walitti massanatu jira. Innaa hojiitti hojjechuudhaaf barandaayyuu bakka itti barandaa jechuudha. Barandaamtiyyuu bakka qaba. Barandaan namatti tolu jira, barandaan namatti hin tolle jira. Asuma safara kanaa jechuudha. Barandaa xiqqishuu tokkotu jira. Mucattiin tokko as jirti gibbii manuti jiru kana keessa isheetu naatti haaseenaatti. Maal jettee bunaaf jedhee fuudhuuf jennaan ji'atti birrii 15,000 jedhanii jette. Argitanii ji'atti birrii 15,000 barandaa jechuudha. Innaa jalqabuma hojii akkamii hojjettu adda baafachuu qabda. Wajii keef gabii kee wajjin deema. Hojii hojjechuu dandeessu hojii irratti aktiivii taatu wajjin deemuu qaba nan danda'a waan kanatti ofitti amanamummaa qabaachuun of murteessuun baay'ee barbaachisaadha. Achi 800 kana keessa mana kiraa ispaaltiirra yoo ta'e 20,000 gadi hin jiru. Ispaaltiirratti bakka hojiin kamuu hojjetamuu danda'udha waan ta'eef ispaaltii fi daandii lammaffaa sadaffaanuu garaagarummaa qabachuudha. Otoo ta'e garuu ispaaltii rafaatoo ta'e ta'uu baate immoo lammaffaa rafaatoo ta'e kan sadaffaas immoo akkuma lakkoofsa isaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa inni kana isteeppii makan bakkatti qorra jira miti isa kana laaluu qabdu malee kan sadaffaarraas akkuma sadaffaa isaarratti jira haga 10,000 kan lammaffaairraallee akkasuma bakka hurufa keessa bakka namni nama arginedha yoo ta'e uma faayidaan qabu. Birrii kaffaltan sanatu hin taane hojii nan hojjedhu sun narraa deemaa narraa gurguramaa bakkichi hojiidhaaf ta'a namni na argaa karaarra dhamoo wanti kun naaf deemamu naaf hin deemu kan jedhu isintu murteeffata jechuudha. Anamma mana kiraa yoo fuute birrii 10,000 fuute sitti hojjechuu dandeessa toon siin jedhe isa miti siin kan si fayyadu. Bakka jireenya kee fi hojii kee sana wajjiniin kan wal qabatee deemuu danda'udha. Kan ati filachuu qabdu jechuudha. 800 kana keessaa 20,000 fuute ji'atti ispaaltiirraa 20,000 kiraayii manaa fuute hojii sirriitti hojjetamuu danda'u. Hin raftuu hin xaartaa hin aartaa dafaa qanaa jettee kan hojjettudha yoo ta'e inuma dandeessa. Birriin 800 birrii salphaa miti jechuudha hojii jalqabuuf. Garuu namni kamiyyuu hojii guddaatti kan beeku kapitaala guddaarra kan gahu waan guddaa waan qabatee dhufe miti. Ka'umsi namni zeeromarraa ka'a. Zeeromarraa ka'aa jechuudha. Kanaaf birrii 800 birrii xiqqaa kan salphaa miti hojii jalqabuudhaaf. Mana kiraa sana wajjiniin immoo kisaaraa ittiin adeebisaa naaf hin danda'amu akkamii sana kanaa yoo kan jettanidha ta'e akkuma isiniin jedhee tokkoffaa dandeettii keessan ofitti amanamummaa keessan hojii akkamii filachuu keessan bakka isin fudhattanii bakki isaa kamtu gurguramaa kamitti namni
bahee bituu danda'an irraa fayyadamuu danda'a kan jedhu erga filattanii booda hojjennaan inuma kaffalama jechuudha. Isin galee miti inuma kaffalattu mana kiraa keessan meeqatu sanatti galee gibira bara kanaa suma beektanii kiraay mana suma beektanii baay'ee ulfaata garuu kan hojjete inuma keessa darbachuudha. Bu'aasaa biyyaans mallaqa qabdan sana kaashii sana of harkaa balleessuurra hojjettanii mana kiraa sanaa fi gibira sana kaffalattanii mallaqni keessan immoo inni ittiin jalqabdan sun bu'aa maleeyyuutu harka keessanitti deebi'e inni sun waan salphaa miti. Cirraash matumaanuu gabii isaa wajji bu'aasa kan ittiin jalqabdanis bu'aasaas fudhatee kan bishaanitti namu jira. Kanaaf of eeggannoodhaan isuma harka keessan irra duraan jiru sanayyuu of harkatti qabachuudhaaf of harka bubbulchuudhaaf ittiin hojjechuun dirqama. Ittiin hojjechuun dirqama. Kan hojjete immoo hin abu hinuma argata jechuudha. Naggaadeen immoo naggaades ta'e namni kamiyyuu namni hojjetu hojii isaa keessatti jireenya isaa keessatti argachuunis dhabuunis kassaruunis argachuunis nama buusuunis ofii kassaranii argachuunis ofii buufachuunis immoo waanuma jiru jechuudha. Yeroo hundumaa kan hojjetamu waan bu'aan argatame miti. Yeroo itti dhabanis immoo jira garuu kun ta'edhamee duubatti deemuurra ittiin hojjechuun birriin kun 800 suni maallaqa guddaadha. Galtee hojii barbaadde ittiin hojjechuuti dandeessaa isin jechuuti barbaadeedhan. Innaa kana fakkaata maalumaafuu isin maallaqa walitti qabadha. Ani maallaqni akka nama fayyadu maal takka ta'e achittis immoo yeroo ergan fixe ergan birrii bajabbajaa ture ergan sarbaa jirra ture booda naa galee jira. Har'as immoo akkasi. Kanas ta'e sana jara safaraatu xiqqoo fuudhiyan fakkaata isaantu sirbaayyuun isaaniin dabarsee innaa kana fakkaata gaayis viidiyooyyuun sinitti eeressee jaaf qalbiidhaan hambisa agan dandee gan beekuu fi waan anu badheeraa sinii deebiseera natti fakkaata viidiyoo biraanis immoo nan dhufaa isinis immoo hin badiinaa nutis immoo hin badnu aga dandeessan laayik sheer gochuutiin nu jajjabeessaa koomeeshin irraan qabnu baay'ee akkasii nu jaallattan nu kabajan nu jajjabeessitan yaadni keessan hunduu akka nu faana jiru koomentii keessan hordofaan jira waan ta'eef hundumaafuu jabaadhaa waaqayyo isin haa gargaaru warra milkaa'e isin haa taasisu saantiba keessa walitti qabadhaa orderiin baay'eetiin muufan baay'eetiin baqaa gananneessan saantiba keessa indee cobbotti godhaatii qabadhaa maallaqni nama fayyada bakka faayidaa maallaqaan reefin baraa argaa jira waan ta'eef ol kaawwadhaa isiniin jechuutii barbaadeeni viidiyoo biraatiin agan deebi'ee dhufutti isinis immoo nagaa fayyaa ta'a gaaffii dabalataa yoo qabaattan ta'e koomentii irratti wal arguutii dandeenya hagasittuu nagaa ta'a baay'ee.